السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني أكم جرتو وردفن كينيا. تويتر رتي فيديو يرو دقيفتان أكمتي سوتا دقيفتو دنيتان أكسمو أكمتي أريفتو كرنديتان استنقرساتو يرو كان سنجلو فيديو توكو يو إراهو بچو دبدان فكينيا في جيچوتا نمن توكو جلو نمن سو يو أريتين كان حاسا كنت أوتاتي چودا يو إراهو بچو كان دبدان كنت أوتاتي چودا أكمتي كسين speed isaati qeestanii suuta ooftan irraa hubachuu dandeettanii fi akkasuma jechuudha viidiyoon tokko yoo isinitti dheerate ariitiidhaan daftanii viidiyoo san dhageeffattanii xumuruu barbaaddan kan ta'u taate jechuudha akkamitti akkasin saffisaan dhageeffattanii xumuruu dandeettan yookiin ammoo speeda viidiyoo sanii yoo harkifatee jiraate saffisiiftanii dhageeffattanii xumuruu dandeettanis agarsiisa jechuudha. Egaa kana sirreeffachuudhaaf maal gootu? Kana sirreessuudhaaf kallattiimaan Twiitara keessan banattu jechuudha. Haala kanatti erga Twiitara keessan banattanii booda viidiyoo dhageeffachuu barbaaddan yookiin ammoo viidiyoo ispiida isaa saffisiisuu yookiin ammoo suutatti harkifachiiftanii dhageeffachuu barbaaddan sana barbaaddanii yookiin ammoo viidiyoo sana irra ni galtu jechuudha. Anamma saayilantii sanarraa godhe haala kanatti ni banatu. Sana booda viidiyoo irratti video rattal tokko fi cuqaaftu video kanatti haala kanatti cuqaaftanii booda maal gootu gubbaa kanarratti jechuudha gara olii jechuudha iskiriin bilbila keessanii gara dhuma olii irratti jechuudha tuqaalee sadan argamtu irratti al tokko fi cuqaaftu sana booda jechuudha playback speed jedha amma tokko tuqaa 0 irratti guutamee jira playback speed kanarratti al tokko fi cuqaaftu sana booda jechuudha viidiyoon kun yeroo inni dubbatu akka harkifattu taasisuudhaaf kan duwwaa tuqaa 5 times yookiin ammoo baay'isuu yookiin ammoo x kan qabu kanarratti guuttachuudha viidiyoo harkifachiisuudhaaf dura viidiyoo kana dhageeffadhaati ilaala. Lower energy costs for millions of families. I want to take the most aggressive action ever. Tole ni gaa hangana yoo dhageeffattan maal gootu speed isaa harkifachiiftanii yookiin ammoo suuta ooftanii oofeessan agarsiisa jechuudha. Ni agartu amma irratti deebiseera kam irratti deebisee duwwaa tuqaa 5 irratti deebisee jira jechuudha as playback speed fuulduratti ni agartu. Sana booda viidiyoo kana haasofsiisanii yookiin ammoo tabsiiftanii ni ilaaltu amma tabsiisan agarsiisa. To confront the climate crisis and increase our energy security. We're going to build Tole speed isaa xiqqeessuudhaaf yookiin ammoo speed isaa akka suuta deemu taasisuudhaaf haala kanatti speed isaa suuta ooftu ariifachiisuudhaaf ammoo karaa kanatti deebitu playback speed sanatti erga cuqaaftanii seentanii booda inni normaali duraan asirra ture jechuudha normaal isaan dhageeffattu the future here in the United States. Tole normaal isaallee haala kanatti dhageeffatanii jirtu ariifachiisuudhaaf fakkeenyaaf tokko tuqaa x kanarratti yoo guutan ni ariifata ammoo akkasittiin ariifatu jechuudha. Kanneen keessaa haala itti dhageeffachuu barbaadan yookiin ammoo isarraa gadii tokko tuqaa 0x gad yookiin ammoo tokko tuqaa duwwaa x gad kan jedhu kanatti kanneen keessaa jechuudha kan dhageeffachuu irratti speed irratti ofii keessanii filattan irratti ni deebiftu jechuudha. Fakkeenyaaf lama tuqaa duwwaa x kanarratti deebisan agarsiisa jechuudha. Tole lama tuqaa duwwaa x irratti deebisee ganni ariifatu amma ni agartu jechuudha. States of America, with American workers, with American companies, with American-made products, and after years of some of the biggest corporations in the United States paying 0 in federal income tax, they'll now have to begin to literally pay their fair share. The soul of America is vibrant, the future of America is bright, and the promise of America is real. Haala kanatti akkanatti saffisaan deemaa jechuudha. Kanarrallee xiqqeessuu barbaadan tokko tuqaa duwwaa 5 irratti hojjechuudha. The American people won, and special interests lost. Folks, we're going to lower prescription. Agartanii jirtu yaada akkasuma irraa hubatanii jedha yaada jechuudha. Egaa hortuun keenya jechuudha viidiyoo Twiitara irratti dhageeffattan yookiin ammoo daawwatan tokko speed isaa saffisiisuu fi akkasuma jechuudha suuta akka inni deemu taasisuudhaaf karaa kanaan sirreessitu jechuudha. Egaa barnoonni keenya kanadhaaf qabannee dhufe fakkaata hanga barnoota biraatti deebinee yoo geenyutti waan daawwattaniif galatooma.